Harka fuune akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Daree Show. Nagaan koo kabajaa bakka jirtan marattis naa ga'u jechaa egaan guyyaa har'aa kanas viidiyoo bareedaa kan fayyaa keenya wajjin wal qabatu mata duree foolii afaanii badaa jedhu yookiin wantootni fooliin afaan keenyaa akka badu taasisan maali jedhu irratti qopheeffadhee isiniif dhufeen jira. Namootni chaanaalii Daree Show faaraa taatan baga nagaan dhuftan isiniin jechaa chaanaalii koo subscribe, like fi share gochuun na deeggaraan isiniin jedha. Foolii afaanii badaa. Ka'umsi foolii afaanii badaa maali? Tokko, goguu afaanii. Hancufni afaan keenya keessatti oomishamu afaan foolii gaarii akka qabaatuuf gahee guddaa taphata. Kanas kan godhu asiidii baakteeriyootaan uumamuu callabbeessuu fi seelota du'an afaan keessaa dhiqee baasuudhaani. Afaan kan goguu danda'u sababa adda addaa kanneen akka side effect qorichoota dhukkuba biraa fudhatamanii yeroo dheeraaf funyaan innisanii afaaniin arganu dhukkuba xannachaan cufaa fi kan biraa ta'uu ni danda'u. Lammaffaan qulqullina afaan keenyaati. Guyyaa guyyaatti qulqullina afaan keenyaa eeggachuu yoo baanne nyaatni afaan keenya keessatti hafu ilkaan gidduu fi arraba irratti yeroo muraasa booda baakteeriyaa horuudhaan fooliin afaanii akka badu godha. Sadaffaan dhukkuboota erga ilkaanii fi oorii ilkaanii. Keemikaalota baakteeriyaa irraa gadhiifamaniin yoo ilkaaniif erga ilkaanii miidhamanidha. Keemikaalotni baakteeriyoota kana irraa gadi lakkifaman ilkaaniif foon ilkaanii irratti boolla uumuun yoo yaalamuu baatan ittuma fufanii kan miidhaa geessisanii fi qulqulleessuu qofaan kan hin dhaabbannedha. Arfaffaan dhukkuboota qaama keessaa kanneen akka infekshinii qaamaa argansuu, infekshinii saayinasii, toonsilii fi kanneen kana fakkaatanidha. Inni shanaffaan tamboo xuuxuudha. Akkuma beekamu tamboo xuuxuun foolii afaan keenyaa balleessuu keessatti gahee guddaa qaba. Malli furmaataa baduu foolii afaan keenyaa ittiin ofirraa eegnu maal fa'i? Inni jalqabaa ilkaan keenya akkamitti akka qulqulleeffachuu qabnu sirriitti beekuudha. Guyyaa guyyaatti yoo xiqqate al takka ilkaan keenya saamunaa ilkaaniitiin qulqulleeffachuu qabna. Ganama osoo hin taane galgala osoo qulqulleeffannee gaarii ta'a. Sababiinsaa nyaatni nuti guyyaa nyaatne halkan akka keessan bulleef nu gargaara jechuudha. Yeroo qulqulleeffannu birooshii nuti yeroo baay'ee itti fayyadamnu ilkaan irra keessa qulqulleessa malee ilkaan gidduu waan hin seenneef fo'aa yookiin kirrii qal'oo harka keenya lamaaniin gamaaf gamana ishee qabannee ilkaan gidduudhaa nyaata ittiin baasuu qabna. Arraba keenyarraas qulqulleeffachuu dagachuu hin qabnu. Birooshii ittiin ilkaan qulqulleeffannu yoo xiqqaate ji'a 2 keessatti al takka jijjiiruu qabna. Afaan keenya akka hin gogne maastikaa sukkaara of keessaa hin qabne alanfachaa deemuun gaariidha. Yoo side effect dhukkuba biraaf nuuf kennamaniitu nutti fide ta'ee osoo deemne ogeessa fayyaa jalqaba qoricha sana nuuf ajajee hin haasofsiisiin qoricha addaan kutuun gonkumaa sirrii miti. Yoo kana hundumaa irraan ta'uu didde immoo mana yaalaa deemnee ilaalamuun gaariidha. Maddan irraa argadhee barruu Dr. Gurmeessaan Kuusaa irraati. Egaan qophiin ani guyyaa har'aaf waa'ee baduu foolii afaan keenyaa jedhu irratti qopheessee isiniif dhiyeesse kan hangammaa ture. Qophicha qopheessuun kan isiniif qoode Andarajjee Firrisaan ture. Ammallee namootni chaanaalii Daree Show faaraa taatan subscribe, like fi share gochuun dagatinaa isiniin jechaa qophii koo guyyaa har'aa baduu foolii afaanii jedhu irratti qopheessee isiniif dhiyeesse asuma irratti xumureera. Qophii biraaf mata duree haaraan hanga walitti deebinutti kanarraa xumurree nagaan turaa horaa bulaa deebanaa.